Ayyaanni lillii yookaan qunnii buqqifachuu bara kanaa qarreewwanii fi qeerroowwan Oromootiin guyyaa gaafa hagayya 5 fi 6 jechuun sanbata xiqqaa fi guddaa magaalaa Bishooftuutti kabajamee ooleera. Ayyaanichi ayyaanota ji'a hagayyaa keessatti gaggeeffaman hunda keessaa isa hangafaatis jedhameera. Gammachuu Tsaggaa'ee dabalata qaba. Ayyaanni ilillii yookiin qunnii buqqifachuu ayyaana shamarraniiti. Waqtiin gannaa goolabamee yommuu birraan bari'uuf jedhu kabajama. Shamarran ayyaana kana hawwii guddaadhaan eegu. Guyyaa ayyaana kanaattis shamarran durqeetti ol dhorkaman ala ba'anii hiriyoota isaanii waliin taphachuuf wadaajii isaanii dhungachuuf bilisummaa qabu. Guyyaa kana shamarran qunnii yookaan allaadduu buqqifachuun qabatanii ba'u. Mana namootaarra deemuun faaruu ayyaanichaan wal qabatu erga faarsanii booda mana seenanii maaddii yookaan mijuu dhiyaateef irratti qunnii irreeffachuun waan maatiin dhiyeesseef nyaatanii eebbisanii ba'u. Xumura ayyaana kanaarratti galma abbootii gadaatti walitti qabamanii eebba fudhatu. Ayyaanichaan wal qabatee wanti tasumaa hin irraanfatamne sirna wadaajiiti. Wadaajiin ayyaanicha keessatti waan aadaadhaan eeyyamamaa ta'eef sirna wadaajii kanarratti dargaggeessi durba kaadhimaa hin qabne dhungachuuf mirga qaba. Ayyaanichas shamarran qofatu kabaja osoo hin taane dhiironnis shamarran dhiyoo heerumanis hirmaachuuf mirga qabu. Garuu dubartiin dhiyoo heerumte ayyaanicha haa kabajju malee qeerraa fagaachuu hin dandeessu jedhama. Haaluma kanaan ayyaanni ilillii yookaan qunnii buqqifachuu bara kana qarreewwaniif qeerroowwan Oromootiin guyyaa gaafa hagayya 5 fi 6 jechuunis sanbata xiqqaaf sanbata guddaa magaalaa Bishooftuutti kabajameera. Dhimmuma kana ilaalchisuun waayyuu galma amantii waaqeffannaa hora harsadii kan ta'an obbo Badhaasaa Daadhii bilbilaan dubbisneerra. Isaanis qabiyyee ayyaanichaa falaasamaa fi ilaalcha Oromoo ayyaanicha faana wal qabatu akkanaan nuuf ibsanii jiru. Nagatu nagaa galata waaqa obbo Badhaasaa dhamti wiirtuu miidiyaa irraan isinii bilbilaa as magaalaa Finfinneeti. Waa'ee qophii ayyaana ilillii kan shamarranii kabajaa jiranii magaalaa Bishooftuutti kaleessa kabajame ilaalchisee odeeffannoowwan tokko dhimma aartiitiinis wal qabsiisnee isin gaafachuuf yaadeeni. Ayyaanni kun akkuma beekamu shamarraniin kan inni kabajamu. Addatti shamarranii guyyaa ayyaanota yeroo hagayyaa kana keessa kabajaman keessaa ayyaana isa jalqabaa akka inni ta'e odeeffannoo nan qaba. Mee qabiyyeen ayyaanichaa fi akkaataan jalqabbii ayyaanichaa akkasumas immoo falaasama Oromoo keessaa ayyaanicha duukaa wanta wal qabatu afaan keessan irraa yoon dhaga'e jedheetan. Ayyee. Taasisee jalqaba ayyaanichi jalqabuma ture waan har'aa yookaan immoo waan kaaratti waan jalqabamee miti. Ayyee. Durumaan uummanni iddoodhaa iddootti haalli kabaja isaa yookaan immoo yeroo waan tokko garaagarummaa qabaatullee ayyaanonni Oromoo kun akka waliigalaatti sirna of keessaa qaba. Ayyee. Kana yoo jedhu fakkeenyaaf sirna muudaa jira, sirna maaddii mijuu qopheeffachuutu jira, sirna mooyyuu eebbisiisu jira, sirna bal'aa kana qaba waan ta'eef ilillii yookaan immoo ayyaanni qaammee guyyaa kaleessa akka magaalaa Bishooftuutti ispeeshaalii galmoonni amantii waaqeffannaa fi warroonni mooyyuu waan aadaa fi duudhaa uummataa jaalatan irratti hirmaatanii bal'inaan gaggeessan kun. Ayyee. Guyyaa sanbata xiqqaa yookaan immoo qidaamee qunni buqqifataan eegalee shamarran bakka jiran irraa walitti ba'anii iddoo qunni itti argamu deemanii achitti qunni sana buqqifatanii galanii mana isaanii ol kaayatanii bariisaa mooyyuu eebban ba'anii mana namootarra deemanii qunni sana jechaa warra immoo dhaqan kana oo seenan faarsaa yoo ba'anillee faarsaa warri isaan fedha qabsiis immoo maaddii mijuu yookaan immoo raafuu qopheessee
raafuu kanarratti isaan immoo eebbifatanii waan sagantaa kana xumuratanii yookaan immoo gannaatti lubbuu sana eebbifatanii dhadhamanii boodammoo warra manaa sanaan haati manaa eebbistee dhalee yoo qabaatte dhalee kenniteetti dhaleedhaan immoo mootii dhaabanitee mootiin dhaleedhaan qabde. Mootiin dhaleedhaan qabdeen booda dhalaaduu warra sanaa baalchanii bahanii mana itti deemuu gaayoo seenaa waan jedhan qabu yoo bahaa waan jedhan qabu yoo immoo kan mana tokkorraa gara mana birootitti deeman waan jedhan qabu kana hunda godhaa oolanii mana namaarraa yookaan immoo warroota sirnichi ni ilaallata jedhan hundarra deemanii sagantaa sana bifa sanaan bifa bareedan xumuranii dhumarratti immoo waajjira abbootii gadaatti wal ga'anii achiillee sagalee tokkoon walii galanii booda immoo gara mana ofii gaggalan jechuudha. Ayyeemee galatooma ayyaanni ilillii kun akkuma isin amma kaastanii ayyaana qunnii buqqifannaa illee hin jedhama. Kan biraa akkasumas ayyaanni kun ayyaanota hagayya keessaa hanga fulbaanaatti yeroo hanga irreechaatti ayyaanota geggeeffaman keessaa isa jalqabaati. Akka duudhaa Oromootti yookaan immoo falaasama Oromootti ayyaanni kun cancala qabaa jedhama. Inni kun hangafadhaa itti aansee immoo ayyaanoti akka taaboreefaa akkasumas ayyaanni gubaa kan Oromoo akkasumas immoo irreechi malkaa kanatti taanee akka geggeeffamudha. Sanaan wal qabatee wanti ka'u ilillii kanarratti wadaaja baafachuu wanta jedhamu jira jedhama. Isa kanallee tunuu ibsitanii. Tokko shamarri takka jechuudha. Akka har'aa kana waliin taane wantichi wanta har'a jalqabamee miti akkuma dura jennee hawaasumatu durii kaleessa irraa qabaa ture. Ijoollee isaanii kalee akka har'aa kanaa miti ganna yookaan immoo manaan baasanii mana eega tursiisaniin booda guyyaa ilillii kana garuu guutummaatti shamarran kanaaf mirgi kennamaati. Shamarran ganama baatee hamma galgalaatitti mana namaarra deemtee faaruu ililliidhaaf jedhamu kana faarfachaa. Amma ganama hanga galgalaatitti gaafa deebitu namni maaf akkas gootee yookaan immoo kun jechaa dhufee wal jedhee ishiidhaan lolu hin jiru. Eeyyamamaadha jechuudha. Eeyyamamaadha aduu sana mirga guutuu qabu waan ta'eef kana bira darbee immoo akka aadaa Oromootti shamarree takka hanga gaa'eela hin godhatinitti dhiira tokko wajjin dhaabbattee haasa'uun safeeffatama. Gaafa kana garuu mirga guutuu qabdee jechuudha. Innillee kuffisee dhungatallee gaajollee xixiqqaadhaa irraa qabee hanga shamara kaadhimaatitti kan deemu. Amma kana keessaa wadaajii jira. Wadaajiin immoo jalqaba qonni buqqisa jira. Qonni buqqisa yookaan immoo daddarbaan kuni kan daddarbamu qunnii sana qabatanii ba'anii daddarbu. Qunniin kun marga isa bakkee keessaa buqqifatan. Qunniin tuni gaafa isheen inni jettu dhallaadhuudhaa lafa caffaa irratti nagarti. Qunnii kana qabatanii akka irreechatti mana namaa sanarra gaafa deeman warra sanaan nyaata yookaan immoo maaddii warra sun eegatti dhiyeessanii fi booda nyaata sanarratti irreeffatanii qunnii kana irreeffatanii warraa baalchanii ba'anii deemu. As keessaa paartiin wadaajii jedhu kuni hiriyoonni kun egaa shamarree amma ayyaanni kun bal'inaan shamarran waan guyyaa sanatti hiriirame yookaan immoo mirga guutuu qabaniif malee warri dhiirallee wajjin qaban. Dhiirri isin hirmaata miti ayyaanicha? Innummaa dirqama duuba deemanii akkuma shamarran amma shamarran akkuma dura siin jedhu waan manaan ba'anii marra harkaan ba'anii kan hin ba'anii garuu gaafa kana mirga guutuu waan qabaniif ba'anii waan ala oolaniif warra dhiiraa san caalaa warra kanatu akka malee eegaa kan faarfatillee mana namaatillee akkasii warri dhiiraa warra shamarranii kana duuba dhiichisaa deemaa yoo isaan mana tokko ba'anii gara mana tokkoo deeman ari'anii kuffisanii dhungatu. Dhungatuu kana agarsiisa dhungatuu kanatti sirna wadaajii jedhama. Shamarran takka mana nama tokkoo seenanii egaa achi ba'anii akka kaleessatti coqorsa fa'aa jira waan ta'eef coqorsa hidhanii duubaa hojii yeroo ta'u isheen itti fiigdu coqorsa sana butee kuffisa sanaan booda achitti fa'aa dhungatuutu jira. Wadaajiin bakka sanatti egaa sirna shamara sana warri dargaggeessa yookaan immoo gaajolli xixiqqaadha. Ta'u xiqqaan ta'e xiqqaadhuma dhungata waan ta'eef filiisaadha. Wadaajiin bakka kan sirna kana jechuudha. Wadaaja kan baafattu kan kaadhimaa hin qabnedha miti? Kan kaadhimaa qabdu hin tuqamtu. Sirna sana keessatti kan hirmaatu warra kaadhimaa hin qabnedha jechuudha. Kaadhimaa kan qabduu fi baran isheen ni hirmaatti. Garuu kaadhimaan takka kaadhimamte waan ta'eef hin beekamte waan ta'eef warra dargaggeessaa santu hin tuqu malee. Kaadhimaan barana heerumtu bara dhufu heerumtu bara kana hin jeemti mootii taati isheen amma yeroo baay'ee mootii taati. Garuu shamarri lamaa sadi kaadhimaan lamaa sadi gaafa achi keessa jiraatte mootii tokkumatu keessaa ta'a isheen intallee isheen ni faarsu darreen gaddaa yookaan isheen mootii durbaatii baraan ammoo yookaan kun haadha mushaatii faayidhaniiti faarsuu jechuudha kaadhimaa sana. Isaaniiti kaadhimaan hin jeemti kaadhimaan miti
qe'eerraan fagaattu malee kan humti heerumtee baranoon bara kanaayyuu ijoolleen mana sanoo dhaqan ijoollee shamaraanii kootti wajjin deemedha. Xiqqoo qe'eerra sanarra hamma mana warra kanatti dhiyoo jiranirra deemtee warra kana wajjin jechaa maayitii fageechan ishii ol deebisu kanuma heerumteeyyuu baranoo jechuudha. Hayyee. Kanaaf kaadhinaan yookaan immoo warri baranoon kunillee ni deemu garuu hin gataman kaanii jechuudha. Ayyaana kana keessatti dura kan deemanii yeroo baay'ees immoo ayyaana malkaa irreecha malkaa irratti durbootadha kan gara fuulduraa deemu. Inni kun immoo keessumaa ayyaana ilillii kanaan wal qabatee durba duudaa yookaan isa afaan ammaa kanaan durba durbummaa qabdu jedhamtutu dursee deema jedhama. Kana durba falaasama maaliitu jira? Oromoon waan kanaaf falaasama lafa kaa'atee qabu qaba? Asirraa jalqaba jila tokko yookaan immoo irreecha yaa ta'u waan akka ammaa kanas yaa ta'u gaafa deemu Oromooni fuuldura isaa dubartoota yookaan immoo shamarran haa ta'u haadholii fuuldura ofii hiriirsa. Fuuldura kee waan jiru agartu fuuldura kee garuu waan jiru agarta duubara deemee warra kana kabaja qabuuf fuuldura aansee itti kaatiksee ta'ee fi wajjin deema jechuudha. Kana keessa gaa wanta amma gara durbaa wal qabsiisee dhufe kun kana qofaa miti waa gallee yoo kadhatan durba duudaa buqqee duudaa wanti jedhamu hin jira falaasama kana keessa waan ta'eef kabaja guddaa qabu kan immoo kabajaa fi ulfina warra kanaa qabanirraa waan kana immoo gaafa malkaattillee deemtu karaadhaaf deemtaa gaafa wayillee dabu amma Oromoon gaafa waa dabu akka amma isin jedhu durba duudaa fi buqqee duudaa qabatee raawwatee bahee waaqa karaarfata amma namni gaafa balleesse yaa waan nuudii si gaafa jedhu warra dhiiratitti qambara ijoollee dhiiraa qambara itti godhee durba duudaa immoo buqqee duudaa qabachiisee kadhata. Kun ulfaadha jechuudha gama tokko ulfaadha ulfina qabu waan ta'eef warri kun waan jaan kan biraa caalaa ulfina qabuufidha. Akkasuma immoo ayyaanni kun gara hangafummaatti wal qabsiistee yookaan immoo ayyaanota jiran ammaan booda jiran hundaafuu ayyaana kanatuyyuu hangafaa jettee sirriidha. Immoo ayyaanota hundi isaa fakkeenyaaf akka galmootatti haa ta'u akkuma hawaasa bal'aatitti taaboreen torbee kana keessa jira. Amma torbee taa'an taaboreedha. Torbee lamaan isaatitti taanudha. Saniin booda immoo irreechaa kun hundi isaa ilillii hangafummaadhaan kabajeen booda ayyaana shamarranii kanaaf akkuma dura jenne shamarran wanni hunda dursanii dura waan qabaniif kana hunda isaanitti taanee immoo warri dhiiraa taaboree kabajataa. Taaboree taanee immoo ifaanoo ayyaana waloo isaanii ni kabajatu. Saniin booda gamoo ifaanoo kabajataniin booda irreechi amma bariisanii aggaara irratti jalqabaa achiin booda gaamma irreecha akkuma hin beeknu guutuu biyyaatti deeme kana kabajatu jechuudha. Kanaaf ayyaana hangafaaf akkuma ta'u jettee ayyaanuma immoo waa'ee ka'umsa ayyaana hundaafillee jechuudha. Ayyee obbo Badhaasaa Daadhii magaalaa Bishooftuurraa odeeffannoo ayyaana ilillii yookaan ayyaana shamarraniin kabajamu kana irratti nuu laattaniif guddaan isin galateeffadha. Ulfaadhaa horaa bulaa.